Mucaan kun gaafa deematu akkuma himate dhaggeeffadhaa amma waan tokko ishee jenna. Obboleettiin keenyas si jaallana si kabajna dubartiidha. Allahu a'lamu waan ta'e hin beekatu. Nuti galuu barbaaduudhaan akka nama tokkootti jechuudha. Ammas dogoggora tokko argee si jibbu anaaf si haadhii mesenjaraa walirraa qabna walii haasaa oollee wanta nyaan keenya isaan jabdi dogoggoruma afaanii fayyadu polis. Obboleettiin kun gaafa himachuu dhufuma jedhe haati manaa kootii Saawud Arabiyaa waggaa lama teessee nan badaa jira kan hojii fi xiqqoo nan barbaadinnaa jedhee baatee Addis Ababaa jiraachuu fi namnatti naanan ilmoo koo fuudhee dhaqee jennaan ajandaa warra afaffaa kanaatti hin galu. Dubbichi maqaa ijoollee biyya arabaa nyaati. Dhageessanii maqaa ijoollee biyya arabaa nyaati. Maal jedhe tokko dhufee ol galee yaa Mubaarak warri koo yeruutiin jirti. Tolbee keessatti jedhe arganii ijoolleen tolbee keessatti Finfinnee keessee jirti moo anaafis barbaadaa moo isuma dhuguma anaan jedhe. Wanni kun ajandaa ta'ee ijoollee shamarranii yoo madaamiin rukuttes yoo madaamiin ajjeesse yoo madaamiin maqaan baduuf deemaa jedhee tanii wanni kun qulqullaa'uu qaba jedhee amma immoo dhufee as ga'ee miti akka namni dhaggeeffadhaa dhugaa walitti himnu dubartiin obsituudhaan takka kun jedhan nan dhaga'e innis ragaa ba'eera obsituudha obsitee gaafa jette dubartiin abdii murannaatti galti dhugaadha garuu jaarsi waan barbaade nama nyaachisa hirmi jira miti kanaas yaa ummata inni isin natti mufachiisuuf miti bagan isin qabaadhe isin tuna waliin jira kaleessa kophaa kooti gaafa inni badii tokko natti balleesse isinitti maddee addaamaa jedhee ilaala yoo gurbaan fayyifate akkuma amma jilbeeffatee nama kuma kudhamee yoo fireendii qabaate yoo haadha manaa qabaate qofa jirteetti kanaas deetti kutteetti yoo fayyaan hin duunellee kuttee baddeetti guluftee gagangeetti maaliif jilbeeffatee si kadhatee gati ta'e si galee ati immoo gattee laftee mudaa fayyisuu danda'a last chance jette faranjii dhageesse last chance waan jedhamu jira chance xumuraa hin deebi ilaalta yoo si fayyifate hoo ilma namaatti hin duune jiraadha abdiin kutame obboleeffati mangistii ko darage yaa namicha xamaamaa jaalala warra keessa irraa qabdu jedhe ijoollee wal eegama qabachiisuudha haadhaaf ilmoo wal jibbisiiftaa jedhe amma jabaadduuti dhimmi kee alaalamu yoo barbaadde akka haati jaallattuuf ijoollee kana akkasiin Saa'udii jirtutti himi waa'ee Finfinnee irraa fadhu jennaan gorsee nus gorsinee uffata isin ergisetti haati keessa hin jennee uffata muluu ana Qaasii Marsiitii fi obboleettii keessa Boontuu Wallaggaa taane maallaqa 5,000 walitti buufne uffata itti binnee ijoolleetti haadha keessatti si ergine ijoollee dhukkuba ana ofii kootii maallaqa duddubbaan kan rabbinaan kaawwantii isaa irraa godhe keessaa kan nan hin beekne ijoollee lammayyaa achisee haadha keessatti birii isin ergee maaliif sammuu jalatti amma immoo soba ta'u fakkeessa immoo haadha jilbeeffatee obboleettiin keenya laa jetti hin ajjeefu garuu uumri waan jedhamu namaa jedhamee faaduu amma yoo barbaade kaawwantii isaa nama jedha waan ta'eef achi tungge waan namni kumni mana kam nanti aman ajarti kaba wallahi billahi beriti bucana ilmu buddhisu tubayu far obolisi kun berarti isin achitti rakkachuun dandees biyya ormaa keessatti ijoollee simboolaa turadika uffata irraa miidhaa nyaata nyaachisa halkan galee shiroo jedhaa galee kuma shanii araman hadisan galee ani immoo ilaa miidhaa kun kadira kada takla rakkoo dhageeffadhu yoo dhuguma namummaa qabaattan anabdiin wallahi waan man qaburra ammani isinii galchee darasanii agarsiisa jechuudha
Ake salamain naso man wae ijolle ke ilmo ke tinaso barbar si gare ijolle ke boritan baratani Adis wae dagefat ilmu abu aku dagefat sigar gara amara kanina makku qur'ani dibashan tujira sigar gara account ke nutti matta mo ben halgi tamu cina kana bu tata ko piling gara dagefat warra jalatan wandan desa bergar namni karatin injiru ustaz Tadi wala matigar gara ta. jika ada tuh Atau kecewa ka. rumah irum ela kol kolle azala de dagefat kol kolle fan biya wani patum de nazala fan si bantu sagate chu blog har kazi eka kulla malat no Subscribe bola mana kan? Anu ku mana ararat bode mana ararat tiga subscribe bola me. Subscribe. Komenti tu kena kata. Bani komenti subscribe ko dela. Please. Namun dia ada kapten. Subscribe bola mana kan? Ada pijala jira. Ayu. Habis movie. Dubartiin haadha, dubartiin obboleettiidha, dubartiin waa hunda keenya waan as taa'ee jiru wayiidha qaba yookaan qabu. Astaghfirullah yani kabu. Sagaleen ko jira. Ijoollee keenya jechuudha. Ijoollee keenya nuu kennitaa laata gaaffiidha. Mirga keetii ammas taata. Singilisiisu akkuma galee sabsan jaalladhi garuu jecha akkamaan fayyadame. Ilmi namaa hin argata hin dhabaa amma abbaa miiliyoona goona abbaa 500 gochuu dandeenya abbaa miiliyoona gochuu dandeenya. Bilbilatilla abeenyi dhumaadha dhumaadha uummata miira keessa galche jechi kennu kanaaf hin gargaarra jedhu ummanni. Sitti dubbanne kootii baasee malee ummanni. Gaddeera dhabeera qalbii dhumaadha. Amma immoo mucaa boo'aa jiru kana si araarfata si araatee Maa tokko sittatitu yoo inni sitta baasu egaa akka boo'ee mucaa nama kuukaa tokko maa tokko inni keessa laalu hojiin jiraan namni keessa jawaabalee caali ollaa asini kireeffata keessa ijoollee keessa kee argiiti abdiin dhufee mana keessa dha oolu barbaada nabulu wala hirmaa kafalu wala saabula ta'e immoo saabula ta'e kamana kan geesse ijoollee jibba dhaqanii jajjabeessan isin abaranu bakka isin jirtan abaranu tokkitti kana nun salphisina tokkoon kana namni sheekan jira qeesii jira artistii jira san tokkoon kana hirmiidha ummatuma kanaa nama 11 Mube. Habis. Wayye. Nanti. Besi nada gitu. Ayu kok kana gefa lo boleh sakit. Mubarak nada gefa nangala. Kaya hari hijrah tujuannya dari berbagi mau kan ada abangan aku nanti isi mesti mira baru ini nandalaga. Nanti ada abangan aku ni. Mau masuk kerja nama ada kaitan ini nilal. Baru jirainya dulu saya berseti tayi hijrah pun mau waktu pun kamu hijrah. Ilmu isi berarti kali nak galukan. mali Nuti kapan? Nuti kapan dumbonya? Wala sih namni kum ni kula tokko takkaadu be mana kana tiga nebe. Amma mabruk sinjena. Agese akana tiga tu badan mulla sejatu. Marifa butuh kamu danjra damas. Allah. Ini kula kapan? Kapan me? Sila gini. Kana tiga luke marbaduan. Abdi ke tachwa babe wada gale. Akashe Nasir. Namota ko godda fide. Ofisi simate akanamat. Sigese mangutuma. Nandu pachisa. Namfarram sisa mudakan. Firmada. Namfarram sisa. Jadi mucaan kunis ada bahasa kabate gorfamu barbada abdi. Dugaan sittima. Duta tu sidas. Ilmu turbati ada kamna boleh ti kamna. Gorfame agesani gorfame ishin jede yo jede
akkasiin dhattee deebiti malee deebiteetti jennee gammanne mana cufnee gatuun barbaadu hundi keenya yuuti. Asirratti waadaa naa kaaseenu ummatuma kana biratti waadaa naa seenu deemuun qaban dalaguun qabamu bee ani waan dhossaa borisa iftaanis akkasii akkana jedhee hin dubbadhu waadaa naa kaaseenu. Waan jiru maasii waan jiru beesitti mee. Ishi isammoo dhaggeeffaluudha. Wanni kasara waan ati natti sana kaasa godhiiti maaliif beektaa waan jiru. Faansiliin maa gargaarsa ummataaniin barbaadu fi hanqaba dalagadheen jiraata. Injiraatiin hin jenne injira koon qabu shantiin godhinis abbaan manaa keeti hojjedhe. Birriin baase. Dhaggeeffadhu boo maaboon kabajnoo biibi. Anuu kabaluun danda'a yoo abbaan manaa keeti an abbaa manaa ta'e 5,000 mootummaarraa argadhu irratti bakkeedha muka siraa hojjedhe jiraachifadha ilmoo wajjin yoo jedhe mirga isaati shalaan jennu abbaa manummaarraa mulqinu. Kanatti hin galu inni 5,000 ammas jireenya isa dengadda dabarsine keessa gangalachuu akka kanatti jiraadhu. Ani amma miidhameera bakka du'eeraan hin danda'u akka duraanii akkasitti ani maalin argaseetan yalla du'a laalu inta zabdantire illa tamiti keessa taayee danda'a ingalu murma kootu na cita itti obboleettiin ta'e no an sikkeen gaddani mee badeen gaddaa kasanii ciqici gaara turtanii ani laaleeni jireenya mucaa kana laalee gaana nyaate namni kana nama jira namni ilmoo guddisu maatii isa barbaachisan beeka jireenya keenya sirriitti beeka kanaafan mucaa kun sappoortii godhamuu qaba inni sana booda rakkoo biraa akka jiru hubanne amma yaada sirraa nan galatte maasha Allah aleek baga galte agaltu ana galtummoo ba'illee saayoon በፍቅር አሶፍቴ አስገቦፍቴ አታም አከቢታ አሳማ ገሌ ጅሬኛ ዱራኒ እንጅራደት namni jireenya ragadadoo jireenya rakkoo jiraachuu barbaadu hin jiru obboleetti rakkateeti malee kanammoo kan isin keessaa boorandeessan waliin teenyee haasofneeti obboleessa keenya kan sappoorti gochuu yoo barbaanne amma hin goonas gochuu nan barbaada waan ta'eefan amma hin gargaarra obboleessa keenya kana gargaarree ati waan siin jenne goote erga nu dhageesse erga nan gala jettee jimma dhuftee jaarsummaan dubbatamee araarri bu'ee naqaa taatee waliin haasotanii isas waan dandeenyu sappoorti goonee mana keessan qajeelchinee obboleessa keenya hojii addaan barumsa addaan kute daa'ima sana barumsatti deebisnee fulbaana kanatti sii ganaramti mana keessatti waan isin barbaachisnee guunnee eef ilaameedhaan ajaja isaatiin deemuu yoo barbaachise jechuudha. Osoo dhugumaa garaa araan maaliif nuti Oromoodha nuti musliima ta'uu baatellee abbaan manaa waadhaa maraan jiru dhagahuun dirqama maaliif isa itti gaafatamummaa kan fudhatu waan ta'eef sana yoo amante itti galla isa yoo ta'uu baannaan akkan jalqabaa hidhee harka keessaan fudhadha amma sana garuu obboleessa keenya kana garuu gargaarsuun barbaada barsiisuufis gargaaruun barbaada. Thank you. Isa gargaaruu barbaade garuu hin deemuu hin dandeessu birrii isaati baaste kasilii godhi haafu kanarratti ani waliin galu. Natti haafu. Abamno abdiko abdi dem mube waso kon dubbadda dhiifama wajjiniin waan kon dubbadda naadraa naayyama Lame Aduh dubbata naadraa naayyama dubbadda obboleessa koo dubbata mube Koi dubbata obboleessa koo dubbata koi tajaajila jala Oromoon akka jedhe kaandii isaanii obboleettiin keenya ilmu yaada uummataa fudhanna koomentii bani yaada uummataa fudhanna koomentii bani baneeraa ilma maalii kennu jedhu erga agas walitti dhiyaate obboleettiin keenya nan dhaqa nan arga jette abdi yoo jira ilaa waa tokko itti malaa jala mure mucaan kuni aartee waan itti dhagaame wayii qabdi jedha dhaggeeffadha aartee waan itti dhagaame qabdi waan ta'eefi wallaahi iriyaasii nuti qabadha warri nuti qabadhi kadhadhee iriyaasii biratti waan nan jedhaa turte alhamdulillah amma mootii qoosii laafte miti lakki formu
nuulaftee kan nuu jedhi morma keerra finyoo buufannee si harkifannee gallee si ajjeefna hin jennu. Jaarsi lafaatu jira. Jaarsi lafaa immoo waan butu qaba. Rakkoon qabu akkuma siin jette ta'ee dubbiin ammumadha. Fuudhee ammuma ulfeessee ammuma ilmoo argachuun hin jiru. Dhageessanii Sheenaasir ustaazota keenya biyya keessa jiran maanguddoota ti amaanaa dabarsinee kennineerra kan achi ga'ummoo Abdii Geetaachoo Abbabeeti asuma irratti dhaabnu waa'ee har'a jira asirratti finna hin jennu jaarsi immoo waan itti dabalu qaba yoo dirqama deemuun mikinaanni siin dhiyeessitu waa'ee deemu dura waliigallaan ikkoo inni nuu deemi jedhaani waliigalamnaan inni nuu deemi giiftii koo jedhaani isinii gale jireenya jiraa jijjiiramuu qaba dhugaadha haati mana deemuunis dhugaadha akkisiin amma jiraattu immoo sirrii miti kanaaf jaarsi immoo xiqqoo walitti butee yoo haala mijeesseefi mana qabalee irraa godhanii kennaniifi waan isin barbaadde kennaniifi dhiisuu dandeessi yoo immoo hin taane yoo kiisa deema ana fidaani as Dubaayin anatu fidaka innahum Dubaayin qixxee birrii qixxee inni baasee dhufu ana danda'a qixxee uummata gargaara dhufee akka namaatti dafqee hojjetee kuma 30 isaa argatu 40 10 isaa argatu innis immoo taraa isaa waggaa lama wareegama kafalu isiin abarsiiftu kun qallaalidhaaf jalqitela karaan sibidi isa deema lakkin inni deemu ana malee jetti yoo ta'e kuwaa biraati jaarsi ha dubbatu waggaa lama wareegama kafalteetti waggaa lama wareegama kafala dhumeera waa'ee deemsaanii isaati amma obboleettii koo kan ummata kana dhageesse kabaja keenyaaf ummanni kun natti mufachuurra waan ta'e ta'uun qabal maan kootii jettee rakkoon qabu naafa dubbatamu nan gala erga jette rabbiin gala kee tolchu kaatimaa keessi haa tolchu namni biyya duniyaarraa hin galle hin jiru duniyaarraa hundi keenya iyyuu hin galla gaafa galli keessi rabbi kaatimaa kee tolchee si haa galchu dhummateera yaada biraan kaasinaa waa'ee haraara jira Abdii Geetaachoo mucaadhaan as qunnamsiisaa hin deemne ani immoo yoo yaada maratolii galate yoo yaada maratolii galtan ani immoo jimmata namni kana fudhata obboleettiin keenya akkasiin borga nama deemtuuf tikkeetti ispoonsarri ana Abdii Geetaachoo tikkeetti kutii fi paaspoortii siisii bareerga finfinnee dhuma jirti dhumeera kaa wanti citii wayii jiru kana booddee hin deemne Rabbiin sodaadhu adaraan mukeetii adaraa haadha kee qabdee jirtu ilminnaan jennaanan dhosse garuu akkasiin hin deemne immoo dhiqqoo atuwaa qabdi akkanaan hin jenne ummatoota abaaramtoota Abdii Geetaachoo Abbabeetti meera Abu Rashiidaatti meera namoota itti meraan ilaa finfinnee jirti kubbaa qabaadhaa jedhee citii bira kaadhee jechuudha. Dhiqqoo finfinnee yoo fakkii immoo kan hin jenne jinni sira dhosu kanaafuu finfinnee jirti borga nama tikkeetti kutattee amma tikkeetti kutamee gamaa fi subii kaatee deemtu waa ta'eef diigaa deemtu yoo barbaadde yoo kaateessu akkaawuntii isaa barreessina mucaa gargaaraa gurbicha waan jiru waan balleessu kan taane finnee kanaaraa maayitteetti waa'ee deemsisas immoo jara abdiitu eenyu deemuu bareeda haadhatu ijoollee bira taa'uu qabamoo abbaadha eenyu yoo deeme bu'aa qaba ka jedhu jaasa murteessa isheen asirran darbu amaanaa finneerra jara keenya waa yaadan kennaa waa yaarara jara irratti dhumeera kanas yaada makeerratti yaada obboleessu yaada kenna dhuti ati obboleetti mesenjaraan ammuma paaspoortii tak naa godhi tikeetti kee kuteen tak si godhaama ishee dubbadda obboleessu amma yaada isii irraa tuufute hoyya qoy isii hoyya isa miti obboleessu qoy na jira qaayidaan koo ishee obboleetti qalbiin kee afayya bariitu hin ta'ini iftaan yoo ta'es barii naa miidhaguu dhiisuu danda'a. naaf gala paaspoortii biiroo jira abdii isin dawwala isreessina isin jiraan abdii galcheetanii dubbanna rakkoon qabu boriif ta'uu iftaan ta'uu abdii buusuu danda'a paaspoortii kan jedhasi fidan gochuu danda'a ta'a sabaratti naaf gala dubbiin paaspoortii biiroo jira waan ta'eef abdii akkasuma yaada galateeffannaatiin immoo finyoo kee bira jirti
yaadani dubbachuudha jedhe mubee koo al tokkoon na keessa buutee dubbattee kaati bakka. Indeetu akeer. Indeetu akeer na kita. Garuu wanta tajaajilamtu akkana namarra gangalattee mucaawwan jaleenyaa gochuudha. Mucaa miskiina waa qabaddan mucaa waamee qabaddan deema deessite dubartiin waan barbaadan fidaa nama kukura lamati dubartiin haati ilmoo lamaa miti ilmoo nama manaa qabdu wallahi akkasii taatu kan yoo tararqee ija kooti ilmoo naafa abbaan manaa jedhe walqeeroo shaareetu taate yaadattu waan taatu ilmoo naafa harki miillin hojjenne wayii oggaa fudhanii mana keessa qabdi maali sun qaayisii himoo mana keessa gaddaa baasii gati jedhee Mali pura mari. Mube. Pasporti wanti fuudha. Okay, pasporti fuudha murii sudah dah.